Lalu foto butuh beli sana. Foto muka dan nyuruh adik kamu. Apa malu kau jurut? Dawat tuh hordoftoota keenya kun akkatti jirru kun akkana jirra. Allah aku hoba. Ho mangkanya dol. Ho mangkanya. Ho naman. Ya naman. Ho. Harmito, alalo sinar ko itiray, kakante di sama halala, siyam lawatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota maatii chaanal keenyaa jirtu nageenyi keessan badhaadha. Saamtaan keenya kan onnerraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin dhagaa qabdu isin jenna. Rayyaan gaanuu hirriba rafu jiru keetti ganamaan akkasitti daaraa dhuubbatee daaraa keessa garagalee jechaadha. Ammaan tan hirriba irraa ol kaanee ijoolleefin qursii godhuuf deema. Handuumii nu godhinaan jedhani. Keetiin ammaan tan akkasitti handuumiidhaaf godhuuf deema. Haadha ijoollee deebii jennee itti baay'ifne. Hanqumaan gara ijoollee kanaa deebii jedhee dubbadhu isilleen wal kakaasaa jirti. Kanaafuu waa'ee isiitillee dhaabeetiin jira. Waa'ee isiit akka illee dubbadhu. Tajaajila ijoolleedhaa immoo itti fufaatiin jira. Tajaajilli ijoollee addaan dhaabbatu. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee tiyyatana akka duraan isiin tajaajiltu caalaa tajaajilaatiin jira ijoollee tiyya. Mana barumsaatti irraa takkaa dhaabeen beeku. Sheekii asitti barsiisuu irraa takkaa dhaabeen beeku. Qaama irraa dhiqeetiin tadhalaatis rifeensa sirreessaa fi isallee qaama irraa dhiqeetiin bareechee gara keessan as baasuudhaaf deema. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya xumura viidiyoo keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Rayu. Aduh, gatai. Kamera pula mudah minta. Allah, aku coba. Ho, mangkanya dol. Ho, mangkanya. Ho. Alah, nyatu. Nyatu.
Oh, 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 bah, jalannya, nyatu. Ayo, 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 ayo. Abang nggak kena teriak. Banyak. Abang, naman, ya naman. Oh, 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 oh. Baba, bareeche habibi. Yalla, bye bye ji, bye bye ji, bye bye. Handumii godhee fi nyaachisee nyaatanii quufanii qaamas irraa dhiqeetiin jira, qaama isaanii bareecheetiin jira. Rifeensa kunoo akka argitan kanatti tolchee fi yeroo qaama irraa dhiqu immoo shamarran lamaan mana fincaaniitiin irraa dhiqee ijoollee daa'ima waggaan gahin mana fincaaniitti irraa hin dhiqanii manuma taa'insaa kana keessattiin irraa dhiqee. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya waa hundaa'u ijoollee akka gaafa isin as jirtu caalaa ijoollee bareecheetiin jiraachisu jira. Ammoo ijoolleen ammallee isuma filatti, haadhuma filatti malee ijoolleen waa biratti na quban qabdu. Ammoo duraan nyaataan akka nuuf nyaatanii amma ammoo nyaata sirriitti irraa nyaataa jiranii alhamdulillah. Haadha teenya nuuf fiddu malee, haadha teenya nuuf fiddu malee nuti akkanatti hin jiraannu naan jetti ijoolleen daa'imni tun. Akka gartee nama guddaadha akkasitti asofti. Maraataanii zawwachuu jennaan ilaalaan jedha. Isaan jaartitti hin beekan beektee isaan mara beekan isaanii. Akkasumatti ammoo ammallee yoo viidiyoo kana daawwatte yeroo hundaa'u waan tokkorra deebinee dubbachaa turre dubbachaa jirra. Ijoollee tana akkaan nan biyyatti hin galchine na dhorkite. Ifiifis ittiin galtu. Aniin kun garamittiin deemaa jira ofuma keetti jedhi of gaafadhuuti gara ijoollee kanaa deebi. Namni siroorri isin jiru warra keessanii bilbila hime. Qaalii warra keessaniitis didde. Akkam sii godhu feetan madiin tu. Waan ati barbaaddu tan ammoo dhugaan sii godhu. Baabaa kalaas amma biyyattiin isin galcha wanni hafin jiru wanni biraa. Ummaan ta'e biyya jirtu. Mee ilaalaa kan hanqamta akka garaa kana nama balleessiti. Ummaan teenya biyya jirtii. Ummaan isaanii asin jiraatu taanaan biyya tana hin jirtuuf taana. Ummaan teenya biyya jirtii jettee ijoolleen tun na gaafatu jiru. Biyyattiin isin galcha. Ummaa teenya irraa galuun feenu. Ummaa teessa fudhatanii galtu feetani. Ummaa teenya isnee hunnuun feenu. Nuti ummaa teenya dhiifnee biyya galuu hin feenuu jedhan ijoolleen tun. Xiqqollee ijoolleen tun waan ijoolleen tun jettu isii tana mararu. Ummaa teenya bilbilitti dubbisnu feena. Bilbilli isii cufaadha baaba. Akkamiin isiniif godhu? Bilbila cufatte isiin isin jibbitee jirti. Hin jibbine. Isin hin jibbine? Ana jibbiteetu? Daawwattoota hordoftoota keenya ijoolleen kijiban beektu, ijoolleen dhugaa malee soban beektu. Nyaata raan godhu yemmaan tan isin bareedaadhaami? Nyaata bareedeetiin godhu jiraami? Nyaata bareedaan isinii godha. Mana barumsaa yeroo inni isin geessa
Quraana qara'uu jirtaa miti? Atis qara'uu jirtaa mi? Quraana qara'uu jirtan san keessa bakka beeytan nuuf qaraatii Oromoo teessan daawwattoota biraan gaame. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حافظ القرآن أيامتو مصطفى. أيامتو قاكم أركا جرتن أكم أجيسن قل أعوذ برب الناس. bareechiteeti qaraate ani dhugaa isin na bira deemte jee sheekii dhufee ijoollee barsiisuus firaan dhaabne sheekiin dhufee asii barsiisa ammoo mana barumsattis kophaa barata jechaadha. Mee gara Oromeettiin isin dabarsaati. Oromiyaa qul huwallaahu ahad nu qara jedhame. Bismillaahi rahmaani rahiim jii sagalee kan qabadhu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Qul huwallaahu ahad Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دعائنا تقول جولة أنا جولة دين جولة خيري جولة أنا جيرته هذا ساني تقول تلله جيرته فيروتا ساني جيرته سب أورومو كان هم داو جيرته ربي نفعله دعائنا في تقول داو تطور كينيا meeyira lafaa dhufu qubee jenereeshiniidha ijoolleen kuni. Dhaamsa gabaabaa tokko isiniif dhaamu barbaada. Biyya kana keessatti waa baay'een arge. Biyya kana keessa UNHCR dhaabbata gargaarsaa dhaabbata mirga dhala namaa moo qayyii masqal moo maaltu jira kanaatu jira. Namoonni keenya kan ijoollee dhalaanis ijoollee gattee biraa deemtu UN santu fuudhee ijoollee san guddisaa jechaadha. Dhiirri keenyas ka jaartiin ijoollee irra gattee biraa deemtu ka ijoollee isaa san fuudhee UN dhaaf geessee UN guddiftu jira. UN booda sin beektu ka ijoolleen tuni. Wanni kanaa kuni fokkotaadha. Namni keenya ka haati ijoollee isaa irratti gattee biraa deemte silaa itti cinqamtaniituma itti dararamtanii ijoollee teessan guddifattanii takkaa'u kallattii jiruun biyyatti galfattanii hedduu takka bareedaadha isinin jedha. Kanaafuu ilmoo takka ilmoo gudeeda keetirraa argamte takka fuutee namaaf kannitee nama biraa deemuun hedduu takka ulfaata fokkotaadha wanni akkasiiti. Rabbiillee irraa si gaafata. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya akka tasaa yoo silaa namni waliin lolle hin jiru namni walitti ni lola walitti ni deebi'a nama kanaas beekuani. Akka tasaa yoo haadha manaatiin wal dhabdanii ijoollee isin irratti gattee isin biraa deemte jarjartanii daa'ima keessan kana UN dhaaf hin kennina. Akkasumatti warri dhalaatis yoo jaarti isin raggatee isin biraa deeme jarjartanii ariifattanii UN dhaaf ilmoo teessan hin kennina. An dhugaan isin hin jaa ilmoo teessan itti rakkadhaadhaa itti cinqamaatii guddifadha. Dhugaan isin hin jaani. Viidiyoo biraatiin hanqa walitti deebinutti horaa bulaa nagaatti isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.